Mareen paanaalii seeneffama waloo tokkummaa biyyaaf jedhu piroojeektii Adwaa 00 kiiloomeetira irratti xiyyeeffate hayyoota seenaa ogeessotaa fi hooggantoota aadaaf turizimii naannolee irraa dhufan waliin mana kitaabaa Abrootiitti gaggeeffamaa ooleera. Sagantaa kana irratti argamuun haasaa baniinsaa kan taasisan kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanach Abeebeen Adwaan injifannoo gurraachotaa olaanaa ta'us aga guddina isaa hin leellifamnee jedhan. Adwaa dil ትልቅ ታሪክ ነው. Injifannoon Adwaa seenaa guddaadha. Injifannoon kun seenaa injifannoo abbootiin keenya lafee isaanii fi dhiiga isaaniin kan nuuf galmeessanidha. Injifannoon guddaa akkanaa maaliif sadarkaa guddina isaatti hin leellifamne? Kana malees godaambaa ijaaruun ittiin beeksisuu hin dandeenye jechuun ittiin of ceepha'aa turre. Amma garuu ittiin of ceepha'uu irra darbinee gochaan mul'isnee jirra. Kana malees waa'ee tokkummaa Adwaa irraa waan hedduu barachuu qabnaa kan jiran kantiibaa Adaanach abbootiin keenya garaagarummaa yaadaa qaban cinatti dhiisuun birmadummaa biyya isaanii irratti waloomuun injifannoo galmeessisuun fakkeenya nuuf ta'aniirus jedhan. የአድዋ ድል ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም፣ ለኢትዮጵያውያን ብቻም አይደለም፣ ለጥቁር ህዝቦች ሁሉ ኩራት ነው። Injifannoon Adwaa Itoophiyaanotaa fi Afrikaanotaaf qofa osoo hin taane gocha sadarkaa olaanaa addunyaa irratti mul'atudha. Walga'ii Berliin irratti Afrikaa ciccirachuuf warreen adii yoo karoorsan mogolee isaanii kan buusee fi karoora isaanii kan fashaleesse injifannoo Itoophiyaanonni Adwaa irratti gonfatanidha. Biyyoonni Afrikaas biyya isaanii birmadummaa akka baasaniif injifannoon Adwaa ga'ee guddaa bahateera. Piroojeektiin Adwaa 00 kiiloomeetira piroojeektii qofa osoo hin taane seenaa dhugaa ijaarres jedhan kantiibaa Adaanach Abeebeen. እነኚህን ስራዎች ስንሰራ ፕሮጀክት ገነባን ብለን አንናገርም፣ ታሪክ ነው የገነባነው። Piroojeektiin Adwaa 00 kiiloomeetirii ijaarsa piroojeektii osoo hin taane seenaa dhugaa jirru kan ijaarre. Seenaa ijaarre kana keessattis tokkummaan itti siquun wal dhaabnee gurmoofnee seeneffama waloo keenya qindeessuun hojjechuutu nurraa eegama. Kana malees bakka seenaan dhugaa jiru kana keessattis hawaasni dhufee akka daawwatuufis gahee keenya bahachuutu nurraa eegama. Hooggantoonni aadaa fi turizimii, ogeessoti kominikeeshinii fi qaamoleen paanaalicha irratti argaman magaalaan Finfinnee dhimmoota biyyaalessaa hedduu irratti xiyyeeffachuun hojiilee jajjaboo hojjechaa jiraachuu kaasuun piroojeektiin Adwaa 00 kiiloomeetira dhaloota injifannoo Adwaa seeneffamaan beeku lafatti akka argu kan taasisedhas jedhan. ፕሮጀክቱ እውነት ለመናገር በጣም ታምር የሚያስብል ስራ የተሰራበት ነው። በጥንቃቄ የተቀረጹ ታሪክ የትኛውም አይነት ታሪክ እንዳይቀር Piroojeektichi dhuguma haasa'uuf haala addaan kan hojjetamedha. Seenaan gama kanaan jiru akka hin hafneef of eeggannoon xiyyeeffannoon itti kennamuun kan hojjetamedha. Ijaarsa isaarraa eegalee seenaa kan ibsudha. Lammiileen Itoophiyaa kamuu osoo daawwataniin jedha. Yeroo akkasii dhaqqabuu keenya haalaan natti toleera. Piroojeektiin kunis Adwaa magaalaa Finfinneetti akka arginu kan nu taasisedha. የአድዋ ድል በዓል ከኢትዮጵያውያን አልፎ በመላው ዓለም የሚገኙ ጥቁር ህዝቦች ሁሉ ድል በዓል ተደርጎ የሚወሰድ ነው። Injifannoon Adwaa Itoophiyaanota irra darbee injifannoo Afrikaanota hundaa ta'uun ni beekama. Haa ta'uyyuu malee injifannoon kun akkaataa seenaa ol ka'aa ta'een kabajamaa akka hin turre har'a hubadheera. Haa ta'u malee hambaan Adwaa 00 kiiloomeetirri haala akkanaan ijaarramee seenaa dhokatee ture ibsuuf qophaa'uun isaa baay'ee nama gammachiisa. አሁን በአገር ላይ የተጀመሩ ስራዎችን አድዋን በደንብ ለሌሎች ለቀጣይ ጄኔሬሽን ለቀጣይ ትውልድ Piroojeektiin Adwaa magaalaa Finfinneetti ijaaramaa jiru akkaataa seenaa dhugaa dhaloota dhufutti dabarsuu danda'uun ijaarameera. Piroojeektiin magaalaa Finfinneetti ijaaramaa jiranii fi akka biyyaattis inisheetivii muummichi ministeeran hojjetamaa jiran hundi waan namatti toludha. Piroojeektiin kun meeshaa qabatanii duulanii fi haala akkamiin injifachuu akka danda'an seenaa dhugaa qabatee kan ijaaramedha. Marii paanaalii kana irrattis injifannoo Adwaa akkaataa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa ibsuu danda'uun yaadatamuun cinatti akkaataa seenaa addunyaa ta'uu danda'uun qindaa'uu akka qabus marichaan dhiyaateera.